Akkam jirtu barattoota maatiiwwan akaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftanii maqaan koo Barsiisaa Addunyaa jedhama. Barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa boqonnaa 3 mata duree energy transformation jedhuun paartii tokkoo fi lama keessatti ilaallee irraa immoo paartii sadaffaa mata duree light independent reaction jedhuun jalqabna hanga xumuraatti akka nu hordoftan gamarmaan isin affeereera. Part 3 light independent reaction or said to be Calvin cycle jedhamee waamama. Light independent reaction wanyaatisa dukkanaa yookiin immoo maqaa biraa Calvin cycle jennee waamna. Mata dureewwan kana jalatti qabxiin ijoon nuti ilaallu C3 plants biqiloota kaarboonii 3 Calvin cycle kinii keessatti qopheessan carbon 4 CAM photosynthesis photorespiration mata duree jedhuun ilaalla jechaadha. Light independent reaction yookaan Calvin cycle wanyaatinsi jedhamu wanyaatisa adeemsa photosynthesis biqiloonni geggeessan keessatti ifa aduu hin barbaachifne takes place without the or no need of solar energy ifni aduu wanyaatisa kanaaf hin barbaachisu yookiin qoodan qabu jechaadha. The chemical process of photosynthesis occur independent of light energy. That means the reaction takes place at dark time or at night time. Yeroo dukkanaati jechaadha. Wanyaatisi kun kan inni adeemsifamu kutaa chloroplaastii stroma jedhamu keessatti dhangala'oodhaan chloroplaastiin qaamni guutamee stroma jedhamu keessatti adeemsi light independent reaction geggeeffamu. The dark reaction is purely enzymatic and it is slower than the light reaction. The light reaction light dependent yookiin ifa aduutiin kan geggeeffamu yoo ta'u light independent reaction in slower jechaadha. Sanaa suuta adeemsi wanyaatisi keemikaala kun geggeeffamu ta'a jechaadha. In dark reaction the sugars are synthesized from carbon dioxide. Glucosiin bu'aan guddaan barbaadamu adeemsa photosynthesis kana keessatti wanyaatisa dukkanaa keessatti kan inni qophaa'u jechaadha. Glucose or sugar. This sugar is synthesized from the carbon dioxide, the input carbon dioxide. The energy pure carbon dioxide is fixed to energy rich carbohydrate using the energy rich compound ATP and the assimilation power NAD pH2 of light reaction. Kanaaf walnyaatisa ifarraa elektiroonii fiddee kan dhufte NAD pH electron carrier jedhamtu irraa hydrogeniin dhuftu carbon dioxide irratti hidhamuudhaan glucosiin harvested ta'a yookiin immoo glucosiin oomishama jechaadha wanyaatisa dukkanaa kana keessatti. Inni kun walumaa gala adeemsa biqiloonni magariisaa carbon dioxide hydrogenii irratti hidhuudhaan glucosii produce godhanii carbon fixation yookaan immoo carbon assimilation jedhamee beekama. Carbon fixation or carbon assimilation jennee waamnaan. Light independent reaction or Calvin cycle, the process of photosynthesis occur independent of light, which is the reaction is occur without the presence of light. No need of light for this reaction to take place. Because of that, it is said to be dark reaction yookiin wanyaatisa dukkanaa jedhamee waamama jechaadha. It takes place in the stroma. The dark reaction is purely enzymatic and it is slower than that of the light dependent reaction. As an input, the dark reaction enters to the reaction carbon dioxide and NAD pH to produce sugar. Sugarii qopheessuudhaaf walnyaatisa ifarraa carbon dioxide fi hydrogenii karaa carrier proton
taatee NAD pH irraa hydrogenii fudhachuudhaani sugarin produced ta'a jechuudha. The energy of carbon dioxide is fixed to an energy rich to carbohydrate, what we call it, glucose produced ta'a jechuudha yookiin manufactured ta'a jechuudha. C3 plants are plants capable of fixing carbon dioxide into 3 carbon sugar called phosphoglycerate PGA jenna. Carbon 3 plants warri jennu biqiloota abbaa kaarbanii sadii kan jedhamu C3 plants kan jennu kuni adeemsa photosynthesis keessatti carbon dioxidein hydrogenii wajjin walidhee moleculein jalqaba uumamtu abbaa kaarbanii sadii PGA one taateef. This PGA is 3 carbon compound sugar phosphoglycerate. Phosphoglycerate is a 3 carbon sugar. The energy from ATP and NAD PH are energy carrier generated by the photosystems is used to phosphorylate of the PGA. PGA phosphorylated gooti jechaadha yookiin immoo PGA'n akka uumamtuuf anniisaan photosystem irraa generated ta'e jechaadha. Light reaction keessatti there are a collection of chlorophylls which are arranged by photosystem 1 and photosystem 2. Photosystem tokkoo fi photosystem 2 arranged kan ta'anii energy solar energy karaa electron transport chain gara dark reaction itti transmit godhan as keessatti for carbon fixation gahee olaanaa qabu jechaadha. Gahee olaanaa kan taphatan ta'a jechaadha. Wanti ijoo fi hubatamu qabu as keessatti PGA the first product of C3 plants in dark reaction is PGA phosphoglycerate akka ta'e hubachuun bayeessa yookiin gaarii jechaadha. In this process carbon dioxide enter plant through it is stomata. The carbon dioxide is enters through stomata. The water reaches the plant leaf by xylem vascular tissue. Vascular tissue xylem jedhamuun gara baalaatti geejjibamte jechaadha bishaanii. Adeemsa kanaan adeemsi photosynthesis dark reaction keessatti sugarin manufactured ta'a. The enzyme Rubisco fix carbon into sugar using the Calvin cycle. The Calvin cycle, the enzyme Rubisco which fix the carbon dioxide to produce sugar. This is what we call carbon fixation. This fixation of carbon dioxide by Rubisco, the enzyme Rubisco, is the first step of the Calvin cycle. Approximately 95% of plants on Earth are C3 plants. Biqiloonni baay'een isaanii adeemsa photosynthesis C3 photosynthesis geggeessu jechaadha. C3 photosynthesis jechuun jalqaba moleculein Calvin cycle keessatti uumamu PGA akka ta'e phosphoglycerate abbaa kaarbonii sadiitti jechaadha. Sugar 3 carbon sugar. And a good example for these C3 plants like that of wheat, rye, oats and or charred grasses or most grasses are C3 plants. The photosynthesis process can take place only when the stomata or leaves are open. Banaa ta'uu qaba jechaadha stomataan. Sababiin isaa carbon dioxide karaa stomataati gara keessatti seena jechaadha. Dark reaction kana jalqabsiisuudhaaf especially Calvin cycle jalqabsiisuufi so the stomata is open all the time. C3 plants exhibit the carbon 3 pathway. That means 3 carbon compound PGA to be the first product in the Calvin cycle. The light-dependent reaction of the Calvin cycle can be organized into 3 basic stages. Stage 1 gurguddoo sadii yookiin gulantaalee gurguddoo sadii Calvin cycle keessatti gaggeeffaman duraa duubaan kanneen sadan kana ta'a. Inni jalqabaa carbon fixation jennee waamna. The carbon is fixed with rubulosii wajjin abbaa kaarbonii shanii wajjin carbon dioxide 1 carbon fixed a 6 carbon compound uumaa abbaan kaarbonii 6 kun gara abbaa kaarbonii 3 lamaatti PGA
converted ta'a jechaadha. The second one is reduction. And the third stage is regeneration of Rubib jennee waamna jechaadha. Akkuma gara olitti isiniif ibsee light independent reaction in partii sadii qaba jechaadha. Inni jalqaba carbon fixation kan jennu. Carbon fixation, the carbon is fixed to a carbon 6 compound react with Rubib or rubulose biphosphate. The carbon dioxide combined with carbon accept the molecule known as rubulose 1,5 biphosphate, a 5 carbon compound with 2 phosphate group. This step gives rise to a compound having 6 carbon atoms that disintegrate into 2 molecules of carbon 3 compounds PGA. The first compound is citrate that is automatically break down into 2 carbon 3 molecule PGA 3 carbon compound. Because of that, the C3 plant is named from this C3 or a carbon 3 compound, the first product in the Calvin cycle. This reaction is catalyzed by enzyme, what we call it Rubib or rubulose biphosphate carboxylase, or which decarboxylating the Rubib, the enzyme is Rubisco. The second one is reduction. In the reduction phase, the second stage of the Calvin cycle, ATP and NADPH to be generated or formed. Molecules are utilized to change the 3-PGA, the 3 carbon compound molecule, into sugar molecule containing 3 carbon atom glyceraldehyde triphosphate, a 3 carbon compound again to be formed from the 2 carbon phosphate containing molecule. The third step one is regeneration of a 5 carbon compound, what we call Rubib, rubulose biphosphate, to be regenerated again formed. During the regeneration of the rubulose biphosphate, 1 triose phosphate to be accumulated through a Calvin cycle. 6 Calvin cycle accumulate 6 triose phosphate, which produce 1 molecule of glucose. Glucose molecule in tokko Calvin cycle marsaa jaatti akka uumamtu asumaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. In the Calvin cycle, 12 NADPH2 NADPH kan jennu molecule baay'ee barbaachistu dark reaction keessatti uumamuu fi 18 ATPs, ATP yookiin annisaa 18 akkasuma carbon dioxide molecule jaatu fixed jechaadha. Dark reaction keessatti carbon dioxide molecule 6, NADPH molecule 12 fi ATP molecule 18 yookiin ATP 18 dark reaction keessatti kan uumaman. The molecules into 1 hexose sugar molecules fructose 6 phosphate. Inni kun diyaagiraamii Calvin cycle gara olitti theoretically dubbachaa turre diyaagiraamii kanarraa hubachuu dandeessu. Carbon dioxide walumaa gala guutummaan cycle kun Calvin cycle jennee waamna. Calvin cycle kana keessatti carbon dioxide gara Calvin cycle seenti. Calvin cycle kana keessatti rubulose biphosphate wajjin react yoo gootu abbaa kaarbonii 6 uumama. Abbaan kaarbonii 6 kun as soon as gara abbaa kaarbonii 3 PGA uuma jechaadha yookiin caba jechaadha iddoo lamatti PGA 2tu uumama. PGA 2 kana yeroo gara molecule phosphoglycerate triphosphate itti gaafa jijjiiramu annisaan ni uumamte jechaadha. ATP here ATP to be consumed to ADP plus phosphate ion. Gara phosphate ion ADP breakdown taati ADP ni 12 NADPH
break down to 12 NADP. That means the oxidation of NADPH. In the brand, triose phosphate. The triose phosphate here accumulated here to produce the glucose, the main product of photosynthesis. You can Calvin cycle the main product glucose in acid produced that. Again, the carbon-3 molecule to be for the regeneration of ribulose phosphate cycling in between ATP again here consumed that used up that ATP bakka kanatti itti fayyadama jechaadha. Kanaaf walumaa gala ATP gara 18ti. Here 12 asimoyyuu ATP 6 walumaa gala ATP 18 Calvin cycle kana geggeessuudhaaf hojiirra kan oolu jechaadha. Kanaaf diagraamiin kun baay'ee ifaa godhee represent godha jechaadha. Here the first one is the carbon dioxide uptake one, the second the carbon dioxide to be reduction phase and regeneration phase. This diagram represents the 3 stages of the Calvin cycle. Diagram C4 plants. The C4 plants, in some plants like that of maize, sorghum, sugarcane, the first product of carbon fixation carbon silicate abba carbon study PJ to here in C4 plants the carbon fixation is the 4 carbon compound what you call it oxaloacetic or oxaloacetic acid oxaloacetic acid is a 4 carbon compound abba carbon afuri carbon fixation keessatti kan uumamu abba carbon afuriiti. Kanaaf biqiloonni akkasii kun Calvin cycle keessatti abba carbon afurii jalqaba irratti kan uuman waan ta'eef C4 plants jennee waamna jechuudha. Biqiloonni akkasii kun biqiloota naannoo gammoojjii ho'aa keessatti ta'anii sababii mataa isaa qaba gara gadiitti ilaalla jechuudha. Why C4 instead of C3 maaliif qopheessu kan jedhu kanaaf deebiin gara gadiitti kan argattan ta'a. The oxaloacetic acid is formed when carbon dioxide is bound a compound known as phosphoenol pyruvate PEP wajjin react with each other. Instead of rubib, PEP react with a 3 carbon compound with carbon dioxide to form a 4 carbon compound. Remember that in C3 plants, instead of PEP, ribulose biphosphate each other. The mesophyll cell. The oxaloacetic acid is reduced to malic acid or which is converted to aspartic acid. And the malic acid is decarboxylated, remove 1 carbon compound, 1 carbon molecule to pyruvic acid in the bundle sheath. Again, this one is the main point one. Bundle sheath keessatti abbaan kaarboonii warri C4 plants jennu kun kanneen akka misingaa, boqqolloo fi sugarcane yookiin shonkoraa gadaanii akkaataa isaan glukoosiitti qopheessan adeemsa photosynthesiitiin adda molecuuliin jalqabaa abbaa kaarboonii afuriiti. Abbaan kaarboonii afurii kun immoo isomerized ta'ee faayinaalii boodarraa gara abbaa kaarboonii sadiitti converted ta'a jechaadha. Kaarboon dioxide tokko baasuudhaan kun immoo bundle sheath irratti ta'a jechaadha. The decarboxylation, the 4 carbon compound reduced to a 3 carbon compound jedhama jechaadha. Then carbon dioxide enter to the Calvin cycle. The Calvin cycle. Kanaaf carbon dioxide biqiloonni C3 plants jennu alaa gala jechaadha. Yeroo hundaa istoomataan isaanii banaadha. Abbaan kaarboonii afurii desert area irra waan jiraniif naannoo gammoojjii ho'aa keessa waan jiraniif yeroo istoomataan isaanii banaa ta'u bishaan baay'een jalaa qisaasa. Isa kana oolchuudhaaf jecha they close their stomata isaanii hin cufu. Kanaaf the source of carbon dioxide is internal source dha jecha. By reducing the carbon 4 to carbon 3. Carbon 4 irraa gara carbon 3 tti reduct ta'uudhaan carbon dioxide
uumama carbon dioxide uumamu kun immoo Calvin cycle jalqabsiisa jechuudha. Stages in C4 cycle. The basic C4 cycle consists of 4 stages. Stage 1 gurguddoo afur qaba. Inni jalqaba Calvin cycle keessatti jechuudha. Abbaa kaarbonii sadiitiif stage 3 ilaallee irra abbaa kaarbonii afurii stage 4 qaba jechuudha. Tokkoffaan fixation, carbon dioxide fixed with PEP by the carboxylation of PEP in the mesophyll cell to form a 4-carbon compound. The second step in lamafan, transport of the C4 acid to the bundle sheath. Mesophyll irra gara bundle sheath itti geejjibamne jechuudha. Ishii kana dagatina biqiloota C3 irra adda kan godhu keessaa inni ijoon tokko kana jechuudha. Gara bundle sheath itti. Kanaaf bakka lamatti geggeeffamu wanyaatiin siduu kanaa kan biqiloota C4 ta'an kanneen akka boqqolloo fi misingaa, shonkoraa gadaa. Decarboxylation C4 acid within the bundle sheath cells and generation of carbon dioxide. Generate carbon dioxide. Remove 1 carbon in the form of carbon dioxide. That means decarboxylation decarboxylation, which is then reduced to the carbohydrate via the Calvin cycle. The transport of the C3 acid, pyruvate or alanine that is formed by the decarboxylation step back to the mesophyll cell to start the next Calvin cycle and regeneration of the carbon dioxide acceptor phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate regenerate kanani cycling Calvin cycle for C4 continue kan itti fufu bifa kanaan itti fufa. Diagraamiin kun C4 photosynthetic pathway geggeessaa akkuma gara oliitti hima keessatti tuttuqaa ture bakka lamatti waan is in the mesophyll layer inni gadaan immoo rectangle gadaan immoo bundle sheath keessatti kan ta'u agarsiisa jechaadha. Bundle sheath keessatti abbaan kaarbonii afuriin uumamaa gara abbaa kaarbonii sadiitti jijjiirameet pyruvate gara bundle sheath dhufa. Bundle sheath keessatti again maaleet abbaa kaarbonii afuritti geeddaramee gara mesophyll layeritti deebi'ee jechaadha. As keessa from mesophyll to bundle sheath dhufee again to mesophyll itti deebi'uun waan to produce carbon dioxide. Carbon dioxide Calvin cycle start gochuudhaaf gargaaru uumuudhaaf internal carbon dioxide jennee waamna jechaadha. Alaa kan dhufu hin jiru. Sababiin isaa stomaataan isaanii hin cufama jechaadha. Qisaasa'ina bishaanii hambisuudhaaf. Water evaporation reduce gochuudhaaf yookiin hamma bishaanii gara alaatti ba'u to'achuudhaaf jechaadha kun kan inni ta'u. Calm photosynthesis jennee waamna yookaan immoo calm metabolism. Calm kan jedhu kuni Crassulacean acid metabolism plants jennee waamna jechaadha. Kanaaf fakkeenyi gaariin adaamiidha yookiin cactus kan jennu jechaadha. Cactus a good example for this calm photosynthesis. Adaamiidha. Akkuma beektan adaamiin baala baay'ee qabu gammoojjii baay'ee gogaa keessatti kan jiraatu garuu rooba yeroo dheeraa otoo hin argatiin addaaptir ta'ee yookiin madaqee tura jechaadha. Kanaaf kan isa gargaaru akkaataan itti photosynthesis geggeessu kan biqiloota kaan irraa adda ta'e jechaadha. Kan biqiloota naannoo tropic area naannoo hot environment keessa warra jiranii fi isaan kanarra desert area keessatti gammoojjii baay'ee gogaa ta'e keessatti madaqee akka inni jiraatu adda kan taasisu such type of metabolic pathway geggeessa or photosynthetic pathway geggeessa jechuudha. The calm mechanism is similar in many respect to the C4 cycle. C4 cycle wajjin akka inni wal fakkaatu asirraa tuquu yaala. But there is some difference. In C4 plants, the formation of the C4 acid in the mesophyll is partially separated from decarboxylation of the C4 acid. Garaagarummaa ni qabaata jechaadha kan C4 wajjini. And from refixation of the resulting carbon dioxide by the Calvin cycle in the bundle sheath. Inni kun isa kanaan adda jechaadha. Bundle sheath keessatti kan C4 plant but not calm plants. In calm plants, the formation of the C4 acid is both temporarily and spatially separated ta'etu mesophyll keessatti kan gaggeeffamu ta'a jechaadha.
but the difference one is garagarini kan laallu ta'a. At night carbon dioxide is captured by PEP carboxylase in the cytosol, and the mallate that form from the oxaloacetate product is stored in the vacuole. Vacuole keessatti. Instead, they are storing for a time being in the vacuole. PEP mallate that form from the oxaloacetate product is stored. Mallate kana kan kuusan mallate kan jennu. This mallate is temporarily stored in their vacuole. Vacuole keessatti kuusuu jechaadha. During the daytime, the stored mallate is transported to the chloroplast and decarboxylated by NADP malic enzyme to NADPH is used to convert the decarboxylated triphosphate product to starch. Starch geeddara jechaadha. Can plants such as cactus, a good example for photosynthesis to geggeessitudha, achieve their high weather use efficient. High weather efficient geggeessuudhaaf jechaadha. Stoomataan isaanii cufaadha jechaadha. Kanaaf kan isaan Calvin cycle geggeessan guyyaadha jechaadha. Halkan kan qusatirraa guyyaa geggeessa jechaadha. By opening their stomata during the cool or the night time, desert night, and closing them during the hot dry day. Itti gargaaramuudhaaf isaan gargaara jechaadha. Kanaaf separately Calvin cycle fi carbon dioxide itti gargaaramanii kan isaan release godhanii yeroodhaaf tursan vacuole keessatti mallate for a time being accumulated ta'a. Carbon source then carbonii argamte Calvin cycle guyyaa jalqabsiisu jechuudha. But because water and carbon dioxide share the same diffusion pathway, carbon dioxide must then back be taken up at night. Carbon dioxide kan isaan fudhatan guyyaarraa halkan fudhatu jechaadha gara walittis tuqeera. Carbon dioxide is incorporated via carboxylation of PEP react with PEP to oxaloacetate. Abbaa kaarbonii sadii gara kaarbonii afur oxaloacetate itti geeddaru jechuudha. Like that of C4 plants, biqiloota C4 wajjin asirratti kan wal fakkaatan ta'a jechaadha. Which is then reduced to mallate. The mallate accumulates and is stored in the large vacuole. Kun immoo C4 plant irraa adda isaan taasisa jechaadha. They accumulate in vacuole keessatti store godhu. That are typical but not obligatory anatomic feature of the leaf cell of the CAM plants. Kanaaf baala baay'ee qaban jechaadha. Kan isaan qabanii jirma baala jirma fakkaatu yookiin baala baay'ee jabaa ta'e qabaatu jechaadha. Kun adaptationidha jechaadha. This is a typical structure of these cactus plants or the plants which undergo CAM photosynthesis. Anatomic feature of the leaf cells of CAM plantain typical structure kana qabu jechaadha. The accumulation of malic acid equivalent to the amount of carbon dioxide assimilated at night has recognized as a nocturnal acidification of the leaf. With the onset of day, the stomata close, sababin isaa preserving the loss of water and further uptake of carbon dioxide. Au gargaara jechaadha. Kanaaf guyyaa guyyaa stomataan isaanii cufaatti kan inni oolu. The leaf cell decidify as the reserves of vascular malic acid are consumed. Malic acid vacuole keessatti accumulate godhan kana consume godhu jechaadha. Because the stomata are closed, the internally released carbon dioxide cannot escape from the leaf while the stomata is closed. Stomataan cufaadha. Kanaaf yeroo isaan consume godhan maalikii kana PEP-tu uumama, abbaa kaarbonii sadiitu uumama, carbon dioxide uumamu bahu decarboxylated ta'u achuma keessatti kuufamaa deema. Then the carbon dioxide is used to fix and convert the carbohydrate by the Calvin cycle. Calvin cycle idaan
carbohydrate finally glucose produce godhu jechuudha. The CAM photosynthesis vacuole fi mesophyte gidduutti kan jiru diagramii kanarraa yoo irra deddeebitanii ilaaltan sirriitti kan hubattan ta'a jechaadha. Inni biraa photorespiration waan jedhu ilaalla. Photorespiration biqiloota C3 plantii fi biqiloota C4 dhaaf akka miidhaatti yookiin immoo dhiibbaa kan irratti geessisu keessaa tokko jechaadha. What is photorespiration? Isa kana define gaafa godhu is a process by which involve oxidation of organic compound in plants by oxygen in the presence of light. If na do it matayo ade keessumaa gogiinsi yeroo jiraatu yookiin ho'i guddaan yoo jiraatu oxidation of organic compound geggeeffama jechaadha. Plants by oxygen in the presence of light. This is what we call photorespiration jennee waamna jechaadha. Photorespiration kun annisaa produce gochuudhaaf miti, but like ordinary respiration, this process also releases carbon dioxide. The carbon from organic compound is a form of carbon dioxide. Carbon dioxide release godha oxygen itti gargaarame jechaadha. That oxygen break down the organic molecule but does not produce ATP. Asirratti rakkoon isaa ATP harvesting godhuuf jechaadha. This apparently it seems to be a wasteful process jennee waamna jechaadha. It is a wasteful process. Kanaaf biqiloota photorespiration geggeessaniif miidhaadha jechaadha malee bu'aa inni biqilootaaf kennu hin qabu. But it must have some functions which are still unknown or not to be written. This process occurs in C3 plants and to some extent in C4 plants jedhamee beekama. Photorespiratory substrate is glycolate. Rubisco, instead of combining with carbon dioxide, it combines with oxygen. Kanaaf isa kanarratti miidhaan isaa. Carbon dioxide wajjin Rubiscoon react gochuu kan malu photorespiration oxygen wajjin Rubiscoon react gaafa godhu photorespiration geggeeffama. Kanaaf danqama. Biqiloonni glukoosii akka qopheeffanne sababa kan ta'u keessaa photorespiration akka ta'e biqilootaaf miidhaadha jechaadha. Photorespiration, this type of oxidation of oxygen to or react oxygen with Rubib molecule is known as photosynthetic carbon oxidation cycle or glycolate pathway or carbon to photorespiratory carbon oxidation cycle jennee waamna. Generally, photorespiration is expressed by the term called carbon dioxide compensation point, and it is defined as carbon dioxide concentration at which rate of uptake will be equal to the rate of photosynthetic respiratory carbon dioxide released. Kanaaf baay'inni carbon dioxide akka inni dabalu gochuudhaan ala bu'aan inni adeemsa photosynthesis keessatti yookiin immoo Calvin cycle keessatti direct reaction keessatti qabu kan hin jirre ta'uu jechaadha. Asirraa wanti nuti hubannu. Photorespiration is common in C3 plants but highly reduced in C4 plants and which is absent in CAM plants. Photorespiration in CAM plant keessatti hin geggeeffamu. Garuu C4 keessatti xiqqaadha. Irra caalaa affect kan godhu biqiloota naannoo tirooppikii jiraatan naannoo ho'aa. Sababiin isaa temperature irraa ka'ee jechaadha. Wanyaattis akkasii kun kan inni dhufu dhiibbaan kuni C3 plantis irratti baay'ee kan hammaatu ta'u. Photorespiratory reaction agarsiisa. Isa kana diagramii kanarraa walnyaatisa geggeeffamu walnyaatisa walxaxaa fi bal'aadha. Irra deddeebitanii viidiyoo kana yoo ilaaltan yookiin immoo yoo barattoonni keessumaa kutaa 12ffaa taatan suuta jettanii kitaaba keessan irraa kan ilaaltan yoo ta'e wanna armaan olitti tuttuqaa ture kan xiinxaltanii fi kan sin gargaaru ta'a jechaadha. But for your matric preparation hamma kana walxaxoo kana baay'ee qo'achuuf yeroo keessan irratti balleessuun baay'ee barbaachisu. The main point waan ta'e photorespiration
biqilootaaf bu'aa akka qaban waste akka ta'e hubachuun barbaachisaa ta'a. Rubibiin oksijiinii wajjin wal nyaatee kaarboon daayoksaayiid kireet godha, but not ATP harvesting godhu. Kaarboon daayoksaayidiin akka inni baay'atu godha. Kanarraa kan hafe bu'aan inni kennu kan hin jedhe ta'uu akka hubattaniif. The contribution of photosynthesis. Adeemsa photosynthesis walitti qabuuf jirra jechaadha. Photosynthesis light dependent reaction dhaan jalqabne. The light dependent reaction ifa aduutti gargaaramanii bishaan split ta'e electron transport chain irraan ka'umsa Calvin cycleetiif kan gargaaru NAD pH'n gara Calvin cycle dark reaction itti akka dhufee fi dark reaction keessatti immoo triose phosphate accumulate gochuudhaani after 6 cycle of the Calvin cycle triose phosphate accumulated taate glucose produce akka godhu glucose produced taate immoo gara carbohydrate molecule carbohydrate fi compoundota organica like that of protein lipid isomerized yookiin converted ta'uu akka dandeessu hubannee jirra jechaadha. Here the contribution of photosynthesis. The oxygen in the air come from photosynthesis. Kanaaf lubbu qabeeyyiin kamiyyuu argamsuudhaaf kan itti fayyadamu oksijiniin bu'aa photosynthesis akka taate. Photosynthesis akka by productitti gara alaatti kan baasu respirationidhaaf oksijiniin essential akka taate hubachuun murteessaadha. All of our food comes directly or indirectly from photosynthesis. Our diet is come from photosynthesis. Photosynthesis irraa argama jechaadha. Sooranni lubbu qabeeyyii kamiif oolu because of that photosynthetic organisms are autotrophs jennee waamna. Nyaata qopheessu jechaadha warra kaaniif illee warra non photosynthetic ta'aniif. Human beings are also dependent on the products of photosynthesis irratti dependent jechaadha namni illee dabalatee. Again the ancient products like that of fossil fuels hambaan yookiin hafteen biqilootaa kun immoo lafa keessa gaafa turanii kanneen akka boba'aallee like that of charcoal and other fuel, natural gas, coal, petroleum kanneen jennu kuni bu'aa biqilootaati jechaadha. Lafa keessa yeroo dheeraa kan turan yoo ta'e gara kanaatti converted ta'uu yookiin jijjiiramu jechaadha. Needed for modern industrial energy gargaara. Complex mix of hydrocarbons represent remain of organisms that relied on photosynthesis millions of years ago. Yeroo dheeraa yoo turedha jechaadha gara kanaatti kan inni geeddaramu. Carbon, oxygen and hydrogen atoms are recycled in the environment where a constant input of solar energy is needed for energy to continue the flowing to support life. Energy kun recycle ta'uudhaaf kanneen elementoota kanneen akka carbon, oxygen, hydrogen atom isaan kun essential elementidha jechaadha yookiin lubbu qabeeyyii ijaaruu keessatti elementoota gahee olaanaa qabanii kanaaf cycle ta'uudhaaf photosynthesis isa tokko jechaadha. Remove carbon dioxide from the atmosphere to inhibit global warming. Carbon dioxide gaafa babal'achaa deemu global warming itu jechaadha. Why? Because ozone deplete gochaa deema. Ozone wajjin or O3 wajjin react gaafa godhu oxygen plus gara oxygen molecule lamaa fi tokkotti diiga jechaadha. O3 kana carbon dioxide kanaaf deplete waan godhuuf global warming ni dhufa jechaadha. Kanaaf reduce gochuudhaaf biqiloonni jiraachuun gahee olaanaa qabu jechaadha. Sustain gochuudhaaf environment eegumsa naannoo keessatti carbon dioxide to'achuudhaaf very essential. Kanaaf photosynthesis food sourceidha. Fossil fuels, natural gas, boba'aa adda addaa oomishuudhaaf gargaaru. Karaa biraa cycle uumuudhaaf elementoonni kanneen akka carbon, oxygen, hydrogen recycled akka ta'aniif gargaara. Inni biraa lubbu qabeeyyiin dachee kanarra akka jiraataniif akka soorataatti gargaara. Inni biraa sustain godha jechaadha carbon dioxide environment keessa dhabamsiisuudhaaf. Kanaaf kun bu'aa photosynthesis akka walii galaatti. Har'aaf paartii sadaffaa asuma irratti xumurra
Yeroo itti aanu paartii arfaffaa mata dureen cellular respiration jedhuun walitti deebinaa. Warreen YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaatii maatii ta'aa. Yoo jaallattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif share godhaa. Yaada yoo qabaattan immoo comment box keessatti kaa'uu yaada keessan ni dandeessu. Waan hordoftaniif galatoomaa.